Akkam jirtan daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB irraa oduu yeroo tanaaf qindeeffannee qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Oduu tanaa wajjin Andaraartuu Shaamiiti. Guyyaa kaleessaa muddee 10 bara 2020 godina Horroo Guduruu Wallaggaa ona Horootti barattoota lama kanneen qorumsa irra jiran rasaasa mootummaatiin qaamni biyya bulchaa jiru dhawamuu maddeen keenya OIB'tti himaniiti jiran. Guutuu gabaasa kana akka ta'utti isiniif dhiyeessina. Guyyaarraan guyyaatti guutuu Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo Oromummaa isaanii qofaan afaan qawweetiin kan biyya bulchaa jiru sirna mootummaa ammaan tanaatiin ajjeefamaa jiraachuun ni beekama. Guyyaa kaleessaa muddee 10 bara 2020 godina Horroo Guduruu Wallaggaa ona Horootti barattoota lama kanneen obbolaataan hidhattoota waraana mootummaatiin rasaasaan dhoomanii obboloota lamaan keessaa tokko battalumatti yoo du'an tokko ammoo jilba irra waan rukutamaniif hanga ammaatti du'aa fi jireenya jidduu jiraachuu maddeen keenya OIB'tti himan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa ona Horoo mana barumsaa Baqqalee sadarkaa tokkoffaa kan ta'an barattoonni obbolaataan lamaan ona Jimmaa Geenjii Gandaa Gidaamii Dabaashootti kan dhalatan Gabaayoo Abdaanii fi Garaamaa Abdaan qorumsa ministeera kutaa 8ffaa irratti waraana mootummaatiin qabamanii kan fudhataman ta'uu dubbatan. Wayituma fuudhanii deemanii sanitti rasaasaan rukutamanii Garaamaa Abdaan yoo du'u Gabaayoo Abdaan ammoo jilba irra waan rukutameef baqatee ba'us hanga ammaatti lubbuun isaa du'aa fi jireenya jidduu jiraachuu ni dubbatan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti ajjeechaan gaddisiisaan lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru kan kaleessaa caalaa daran hammaatee itti fufeeti jira. Muddee 12 bara 2020 kaaba Oromiyaa Walloo aanaa Jiillee Dhummugaatti sababa tokkoon maletti qotee bulaa Nuuree Sheeka Aliyii Hanjaamu waraanni Affaarii rasaasa itti dhukaasuudhaan lubbuun isaa dabruu maddeen keenya OIB'tti himanii jiran. Guutuu gabaasa kanaa Mahammad Abdusalaam akka ta'utti isiniif dhiyeessa. Muddee 12 bara 2020 kaaba Oromiyaa Walloo aanaa Jiillee Dhummugaa ganda wasaan gurguritti uummanni Affaar qotee bulaa Oromoo nama maqaan isaa Nuuruu Sheek Aliyii jedhamu ooyiruu isaa keessatti rasaasatti banuun ajjeesan. Namni kun jiraataa ganda wasaan gurguru yoo ta'u bulchaa ganda sanii duraanii ture. Qaamni isaa bakka 4 rasaasaan waan dhahameef lubbuudhaan waajjira fayyaa dhaqqabatus lubbuun isaa dandamatuu hin dandeenye. Maddeen keenya jirraa OIB'f gabaasa guugaan kanaan dura caalaa tibba kana roga maraan Oromoota Walloo irratti gaggeeffamaa jiru kan salphatti ilaalamuu miti. Waraana mootummaatiif hidhattoota nafxanyaa dabalatee akkasumas hidhattoota Affaariin guyyaa guyyaan jaarsaa fi jaartii dabalatee lubbuu qeerroo hedduutu darbaa jira. Kanaaf qeerroon keenya Walloo rakkina nu mudateef walquba qabaachaa kutannoo fi ka'insaan obboleeyyan keenya akka baafannoo fi tibba kana dhumaa jiraniif akka baafattan gumaa baasoo qofan taane of baraaruu fi biyya keenyaas akka baraartan isinii dhaamna. Injiinar Daani'el Gammadaa sababa tokkoon maletti guyyaa 4 duratti waraana mootummaatiin magaalaa Finfinnee keessaa qabamee eessa buuteen isaa kan dhabamee ture. Guyyaa har'aan tanaa qaama mootummaatiin tumichi hamma hin jamne irratti raawwatamee if wallaalee karaa irratti gatamee jiraachuudhaan namni akka arke maddi keenya OIB'tti himaniiti jiran. Guutuu gabaasa kana akka ta'utti isiniif dhiyeessina. Injiinar Daani'el Gammadaa reebichaa hamaa qaama mootummaatiin irratti raawwatameen if wallaalee bakkeetti erga gatameen booda har'a namaan argamee mana haakimaa galeetti jira. Muddee 12 bara 2020 Injiinar Daani'el Gammadaa karaa deemaa jedhamu karaa OIB'TV qophii bohaarsoo fi barsiisoo uummata isaan gahuun kan beekamu guyyaa 4 dura magaalaa Finfinnee keessatti humna tikaan ukkaamfamee bakka buuteen isaa kan dhabame. Guyyaa har'aa muddee 12 bara 2020 reebichi hamaan haala suuraa irratti mul'atu kanaan irratti raawwatame badhee yookiin dirree irratti erga darbamee argamu yeroo ammaan tana namoonni mana yaalaa galchuun yaala argachaa akka jiru beekameera. Ilmaan Oromoo foolii sabboonummaa irraa urgaa Finfinnee fi gola Oromiyaa hunda keessatti qaama humna waraana nageenya biyya bulchaa jiru lammiilee eegsisuuf dirqama qabuun dirqama isaanii irraa maquudhaan yakka gurguddaa sabboontoota ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiraachuun beekameeti jira. Haaluma kanaan guutuu Oromiyaa keessatti sababa Oromummaa isaanii qofaan ilmaan Oromoo guyyaarraan guyyaatti reebichaa fi ajjeechaa dararaa keessummeessaa jiraachuun isaanii ni beekama. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo kanneen shiraan hidhaman keessaa lammummaa Ameerikaa kan qabu Kaanunus Kaalid imbaasii Ameerikaatiif dhaamsa dhaammateeti jira. Guutuu dhaamsa isaa Mahammad Abdusalaam akka ta'utti isiniif dhiyeessa.
hidhamtoota siyaasaa Oromoo keessaa lammiin Ameerikaa Kaaneenus Khaalid imbaasii Ameerikaatiif rakkoo irra gahee fi dhaamsa kana ergee jira. Kaaneenus Khaalid jedhama. Dhalootni isaa Shaashamanneedha. Lammii Ameerikaati. Waggaa dheeraaf United Nations UN keessa hojjechaa ture. Dhiyoo gara biyyaatti dhufe doolaara 32,000 harkaa saamnaan kan isaan himate yoo ta'u, namootni himataman fira Birhaanuu Juulaa waan ta'aniif dubartii dirqiin gudeeddee jechuun Shaashamannee irraa qabanii fulbaana 15 bara 2013 akka lakkoofsa Habashaa irraa kaasee magaalaa Bishooftuutti hidhanii dararaa turan. Booda maallaqa kana fudhadhee jedhii mallatteessii jedhanii ni dide. Abbaan alangaa galmee gudeeddiin baname waan irratti hin mirkanoofneef bu'uura keewwata 42tiin yoo cufu gaafii mirgaa wabii gaafannaan Jawaar waliin ta'uun goolii uumuun karaa seeraan ala mootummaa fonqolchuuf yaale jechuun mirga wabii isa dhorkan. Kana boodaas bilisummaa qaamaa akka eegamuuf mana murtii aanaa magaalaa Bishooftuutti himannaa dhiyeessuun kufaa jalaa godhame. Amma oliyyannoo mana murtii olaanaa Shawaa Bahaatti dhiyeessee bal'amni gaafa guyyaa 5 baatii 4 bara 2013 mana murtii olaanaatti qabameera. Kana malees maallaqa baankii keessaa qabu waan jalaa dhorkaniif rakkoo guddaaf saaxilamee jira. Imbaasii qoonsiila Ameerikaa argachuu hin dandeenye. Armaan dura poolisiin Kaaneenus Khaalid hidhaarraa akka hiikametti imbaasii Ameerikaa Finfinnee jiru beeksisee ture. Amma garuu imbaasiin Ameerikaa lammii isaanii Kaaneenus Khaalid haala haaraa kanaan Bishooftuu poolisii aanaa duwwaa tokkoffaa irratti hidhamee jiraachuu quba hin qabu. Sagalee naaf ta'a jechuun imbaasiidhaan naaf ga'a jechuudhaan dhaamsa kana ergee jira. Gaazexeessaa OMN guyyaa 40 oliif magaalaa Adaamaatti qaama mootummaatiin qabamee kan hidhamee ture guyyaa kaleessaa wabii qarshii 20,000tiin gadhiifamu abukaatoon isaa Toofiq Naadii himaniiti jiran. Guutuu gabaasa kana akka taanti isiniif dhiyeessina. Gaazexeessaa OMN Uudii Musaa mirga wabii qarshii 20,000tiin mana hidhaa irraa guyyaa kaleessaa waaree booda gad lakkifamu abukaatoon isaa obbo Toofiq Naadii ni himan. Gaazexeessaan OMN sababni ittiin qabame osoo hin beekamin galmeen qorannoo osoo irratti hin banamin qaama to'annoo jala oolcheen jechi osoo irraa hin fudhatamin manni murtiittis osoo hin dhiyeeffamin beellama yeroo qaama kamiinuu osoo irratti hin gaafatamin akkasuma ajaja mana murtiitiin ala to'atamuudhaan guyyoota 40 oliif magaalaa Adaamaa waajjira poolisii aanaa lammaffaa keessatti hidhamee kan ture ta'us abukaatoon isaanii himu. Hidhamuu gaazexeessaa Uudii Musaa ilaalchisuudhaan bu'uura seeraa adeemsa falmii yakka keewwata 64 fi akkasuma keewwata 63 iyyannaa gaafii mirga wabii mana murtii olaanaa godina Adaamaatiif gaafa guyyaa 21 baatii 3 bara 2013 dhiyaatee ture hordofuudhaan hojii abbaa alangaa godina addaa Adaamaa manni hojii abbaa alangaa federaalaa qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa fi magaalaa Adaamaatti waajjiratti poolisii aanaa lammaffaa yeroo adda addaatti manni murtii ol aanaa godina addaa Adaamaatiif qaamaan dhiyaachuudhaan erga yaada isaanii kennanii turaniin booda ajaja mana murtii olaanaa godina addaa Adaamaa kaleessa gaafa guyyaa takka baatii 4 bara 2013tti gaazexeessaa Uudii Musaatiif mirgi wabii birrii 20,000 akka kabajamuuf dabarsee ture. Uudii Musaatis guyyaa kaleessaa gad lakkifamee jiraachuu abukaattoon isaa. Walagaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduu narraaf qabannee isiniif dhiyaanne asumarratti hangoo labamtaa hangoo dubraatii walitti deebintu nagaan nuuf tura.